Gurbaan bareedaan isin agartan kun waggaa 6 guutuu rasaasa somba isaa jalatti baatee deemaa jira. Fakkii amadee dhiiban tokkicha abbaa waatoo walirraan dhiiban foon tokko wanaafatoo hidha Gurbaa kana ni agartanii miti, ni bareedaa miti, ni kolfaas miti, fuulli isaas ni ifaa miti. Garuu dhiirri gaafa kolfitu waanuma gammachuun kolfaa jiru namatti fakkaata malee ilaalimee ilma dhiiraa yoo nama jaallatan rasaasa lubbuu baasutti addaraasu jedhan. Guyyaa akkasiitti lubbuun yoo feetees ni oolti malee abbaan ba'uu isiitiif dhiisuu isii irraa haajaan qabu. Kanammoo namni hundinuu hin godhu, jaalalli garuu shakkii malee nama goosisa. Mucaan kun Boonaa jedhama. Boonaan kun dhiira amma humna isaa lubbuu qabsiisee ajjeefamuu nama guddaa tokkoof rasaasa doorsiseedha. Dhuguma namni tola nama kana jaallatuun hamma inni fayyutti biraan hafinaa, gatiin keessanis gaafas gatii haqa sabaa ta'a. Boonaan kun sibiila qaama isaa keessa jiruuf sibiilaa wajjiin wallaansoo wal qabaa jira. Utuu qaamni isaa hin baqaqin akkas jechuudhaan barreeffama tokko barreessee ture. Ajjeechaa Hacaaluu booda qeerroo fi qarreen Oromoo meeqaatamni gaddaan of wallaalee imimmaaniin machaa'ee daandiitti yaa'e. Warra daandiitti yaa'e kana qaamni mootummaa immoo itti dhukaasuudhaan isaan kaan galaafatanii isaan kaan immoo madeessanii turan. Boonaan umriin isaa yeroo san waggaa 16 warra balaa sana fudhatan keessaa tokko ture. Rasaasaan lapheerra rukutame. Rasaasni sun deemtee somba isaa jala seente. Battalatti hospitaala Aambootti yaalii baqaqsanii hodhuu godhaniifi turan. Haa ta'u malee rasaasni sun iddoo bahuu hin dandeenye waan seenteef ogeessonni yaalaa rasaasa sana osoo hin baasin deebisanii hodhan. Akkasitti otuu harganuudhaa fi hafuura baafachuuf rakkatu, otuu keessa isaatti gubatu, gubbaan koflaa taphachaatuma waggaa 6 rasaasumaan jiraate. Akka rasaasni isa keessa jiru namatti illee himatee hin beeku. Dhukkubbii isaa himatee Oromoollee dhiphisuun barbaadu jechuun warra isa beekan qofaatu madaa isaa kana beeka ture. Har'a garuu dirqamni lubbuu isaa qabde. Rasaasni sun sosocho'uudhaan fayyaa isaa haala ulfaataa keessa galchite. Ogeessonni yaalaas aarsaan kamuu kafalamee rasaasni kun yoo si keessaa ba'uu baate lubbuu keetiif yaaddeessaadha jechuun itti himan. Mucaan xiiqii ilmaa kan dhukkubee namatti himachuun feene amma garuu hospitaala ciisuuf dirqamnetti dhufe. Yaaliin kunis ulfaataadha. Baasiin isa eeggatus yaaddeessaadha. Boonaan haala ulfaataa keessa jira jechuudha. Egaa jireenya akkana nama muddii gargaaruun dirqamam.